Akkam jirtu daawwattoota keenya Addaamudha. Har'a immoo Photoshop irraa loogoo salphaan kun akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla. New bakka jettu kanan filannaa. Asii footoo kan jedhu kana filannaa. Footoo irraa intinii mataa keenyaa uumachuudhaaf kana 16 na wiidisiise. Kana immoo 9 jennaa. Resolution kun 300. Asii pixeliidha. Kana booda RGB colorii filannaa. Kun whiteidha. San booda create jennaa. Create eega jennee booda akkeetti interface haaraan nu banama jechuudha. Kun kana fakkaatti gaafa haaraa kan nu salphatuuf garuu mallattoo kanaan toora lama ishee goona. Iddoo kanatti wantoota nu barbaachisan jiru. Windoo keenya jala dhufneeti work space keenya reset goona. Reset to work space. Garuu tuulota inni default nu dhiyeesse kanarra tuulii gara biraan kan nu barbaachisu waan jiruuf asii maal goona kalariin filamaadha. Kaaraakterii nu barbaachisa tokko propertiin filameera. Gara biraa wantoota nu barbaachisan yoo jiraatan gara fuulduraatti filana rakkoon qabu jechuudha. Gradientiinis filamaadha dhufeera. Bakka warra gara biraa nu barbaachisan itti dabalaa deemna. Kana kiliik as gochuudhaan keessaa baasnee cufuu dandeenya jechuudha. Taayippii gochuudhaan jalqabnu iddoo kanatti Addaamu jedhee eegan barreesse booda kaalariin kun garuu na taphachaa hin jiru. Kana maalan godhaa mee jalqaba kaalarii barreeffama kanaan jijjiira. Switch bakka jettu kanarraa fuudheen kiliik godheen kaalarii barreeffama kanaa gurraacha kan deebisa. Eegan gurraachatti deebisee kaaraakterii kana banadheen asii kana naa wayyaa. Poointii meeqa gargar siquu qaba. Ishii barreeffamatti gargar bubbutuuf jechuudha. Kudhaniin godha. Kudhaniin godhee agatee gargar siqeera nagaa. Eegan kana godhee booda barreeffamicha qozuu min godha. Gararraa gajjallaa ishee qabdanii zuum gochuu dandeessu. Amma barbaaddan jechuudha. Zuum godheera. Kanaa booda barreeffamatti walakkaan ka'a. Amma saayiziin barbaadeen hojjedheera. Mee saayizii xiqqootti dabala. Waan inni hafee jira windoo jalaa leeyerii kanallee nu barbaachifti aktiif godhattu. Giriidiyentii nu barbaachifti aktiif godhattu. Kaaraakterii nu barbaachisa. Amma leeyerii keenya kiliik goonee leeyerii irra addaamuun iddoo kana naa jirti. Barreeffama kana isa jalqabaa reestoraayiz gochuun irra jira. Reestoraayiz godheera. Eega reestoraayiz godhee booda asii reektaangulaar maarkuul kan jettu kana kiliik gootu. Kana walaalchisuun asiin ka'a. Barreeffama warra kan irra addaan baasa. Eega addaan baastanii booda maal gootu asii dhootanii oriijinaal tekstii addaamu kan jedhu kana hin filtu. Kanaa booda leer viyaakkat kan jedhu kana kiliik gootu. Asiis irratti animeeshinii xiqqoo hojjechuu waan barbaaduuf Control Z gootu yoo barreeffama waliin jalaa tuqee asii dhuftanii barreeffama isaa oriijinaala filattu ammasii. Kanaa booda kat gootu. Barreeffama kat gooneerraa. Eega keetti kuttanii booda zuuma goonume. Barreeffama kana zuuma goonu iddoo kana 16.7% kan jedhu kana dhibbumti nagaa. Iddoo kana peen tuulii kana filattu. Peen tuulii kanaan ilaaltanii akka hin dogoggorre iddoo kana kiliik. Iddoo kana kiliik. Angilii wayii eegan hojjedhe booda nan cufa. Bakka akkiitti cufeen maalan godhaa sheeppi kan jettu kana kiliik gootas. Sheeppiin isin irteetti addaan nu baaseera jechuudha. Garuu iddoo addaan baase kan argaa waan hin jirree fi gurraachuma waan naa ka'ee fi mee ishee bicaan godha. Yelloo godheera jechuudha. Daraaraa. Eega akka goone booda sheeppitti reestoraayiza goona. Reestoraayiz goone. Reestoraayiz eega goone booda quick selection toolii kana hin filannaa. Kiliik goona. Nu filee jechuudha. Eega filtanii booda selection toolitti deebitu. Selection toolitti deebine. Selection toolirra mallattoo xunnaa booksittii keessa jechuudha. Kana booda kiiboordii keenyarra mallattoo dileetii xunnaa. Dileetii booda control D goona. Control D eega goone booda deebinee selection tooliidhaan iddoo kaalarii addaa fille kana fillaa diraag goone irraa harkifnaa jechuudha. Akkuma argitan kan keessaa bakka barbaannu kutatee sokkeera jechuudha. Eegarraa addaan baasnee booda dileet goona
jechuudha kiiboordii keenyarraa mallattoo dileetii tuquudhaan. Haaluma salphaa ta'een kana kunnee ganneerra zuumii kana mi'a xiqqeessinu gara persentii 20tti gad finnu kun okkeetti mul'ata jechuudha. Keessaa kunnee ganneerra. Kanas ganaa kutuurra maal goona isuma kana fuuneeti mallattoo alti tuquudhaan koppi gooneeti fuunee ishee kanarra keenya. Ishee kanarra keenya isheen as jirtu lammaffaarra jirtu kun leeyerii lammaffaadha waanta ta'eef lammaffaadha waanta ta'eef leeyerii lammaffaa kana asii diraa goonee mallattoo dileetii as jirti ishee keessatti gaafa gadhiisnu dileet godha jechuudha fudhatee colluutti. Amma kunii fi kun tokkuma jechuudha koppi ta'e jechuudha. Mee mallattoo illibsii kana gaddinaa filannee booda maal goona shiiftii keenya xunneeti. Perfect O jechuudhaaf asumneeti gadhiifna jechuudha. Eega gadhiifne booda iddoo kana jettutti kiliik gooneeti mallattoo ishee kana al takka kiliik gaafa goonu bal'eessee jechuudha kaalarii isa dukkaneessee ture. Garuu istrookii naannoon isaa mul'achuu ture jira waanta ta'eef isa immoo iddoo kana istrookii dhufneeti. Kaalarii filannaa kaalarii barreeffama keenya wal fakkaatu gurraacha. Strookii poointiin immoo piikselii tokko irra jirti waanta ta'eef piikselii gara kana hin guddisnaa jechuudha asii argitanii guddisaa deemaa jira. Amma nu barbaachisu zoom goona jechuudha. Kun amma kana zoom eega goone booda argitanii amma kana zoom ta'eera. Ammi kun barreeffama keenya wajjin walqixa. Walqixa miti yoo ta'es booda walqixeessuu dandeenya. Iddoo kana qabneeti ol fuunaa asirra keenya jechuudha. Amma keenya wajjin wal fudhatee keenya fakkaateera kuni. Keenya ishee kana garuu fuudhee sokkee iddootti deebisna. Eega akka goone booda maaltu nu hafaa sii fakkeessuudhaaf kunne keessa baafna. Leeyerii keenya argaa waan hin jirree fi iddoo kana dhufeen leeyerii aktiif godha. Leeyerii eegan aktiif godhadhe booda illibsii naaf fileera kun iddoo leeyeriiti jechuudha. Illibsii kana fuudheen ristooraayiziin godha. Ristooraayiziin kan godhe booda ammas akka sila kunnetti kanarraa kunnee gannaa jechuudha kana peentuulii dhanna. Peentuulii keenyaan garuu akka nu mijatutti qozuum goona. Persentii 100 zuum goone. Arguun nurra jira waan ta'eef jechuudha. Iddoo kana kiliik kanaa booda iddoo kana dhufnaa. Iddoo kana dhufnee asii sakkeetti kunnaa. Booda keetti cufna jechuudha. Pointii keenya eega kunnee booda sheeppi kan jedhamu kana hin filla. Sheeppi sila filanneerra waan ta'eef sheeppii kana takkumaan nu gurraachessa jechuudha. Sheeppii kana qofaa ishee ristooraayiz goona. Ristooraayiz eega goone booda quick selection tuuliidhaan hin filannaa. Nu filee jechuudha. Eega filannee booda asitti deebinaa select goona. Eega select goone booda illibsii keenya kiliik goona keessaan jechuudha. Mallattoo D kiiboordii keenya irraa tunnee control D goona. Kanaa booda irraa fuunaa jechuudha. Eegasii booda mallattoo D kiiboordii keenya irraa kaawwatunnu akkeetti bal'eessaa jechuudha. Persentii 20tti gad deebisnaa zuumii keenya. Akkuma argitan waan bareedaa tokko nu hojjete jechuudha. Caalaa kan jedhu haa hojjennu. Mallattoo T asii addanaa xunnee iddoo kanatti balleessinee si already barreessine waan ta'eef H irraa kaanee caalaa jennee barreessinu. Ishee kana yoon fudhadhee itaalikiidha kuniin gargar fageenya isaa 1 godha.
ishee kanaan L kana keessaa haa baasu. Jalqaba barreeffama kana restooraayis gochuun irra jira. Restooraayis eegan godhe booda ishee kana katin godha. Eegan kat godhe booda L kana filadheen zuuman godha. Zoom goona. Haala kanaan zoom goone iddoo kanatti maalan jedha loogoo jedheen barreessa. L barreessine irra already waanta ta'eef loogoo enne barreessina. Teekestii ammas taayipii goonaa iddoo kanatti. Loogoo jennee barreessina. Okay. Ishee kana gargar fageenya ishee 100 deebisa. Akkeetti deebisa jechuudha. Loogoo kana fakkaatu hojjenne jechuudha. Eega xumurree booda maal goona? Select goona hundasaa. Select eega goone booda akka kanaan left clickidhaan merge layer gootu yookaan achi make it a group yoo jettanis group isinii godha jechuudha. Kana fakkaata. Loogoo kana fakkaatu hojjennee irra jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yoo isinitti tole share like godha. Keessumaa immoo deebitanii waan nu hojjennu argachuu yoo barbaaddan yeroo gara biraa subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa.